بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني خبجمتو تفجالتمتو تردفتو تكية بقى جراتم بقى رب ساتي كناني سنجاي سنين جدا قبلين كيا ميشا ببريدا وانتو رمضان في اللي تهنجتشو دا هم بيتا ميشان كون ادو تكا ما شاء الله بريدا دا إني كون جتشو دا duraan biyya namaa qofa keessatti ilaalla biyya keenya illee dhufeera. Akkasuma saambusaa kookisii waan garagaraatti fayyadamuu dandeettaniin isiniin jedha. Namni bitachuu barbaadan heloo jechuu hin dagatina. Akkanumatti manzara ijaatiifuu jechuudha. Soframarra yoo akkaan wayi waa tolee isiniin jedha maashaallah hedduu dasna jedhee ana jechuudha. Akkasuma namittuu akka tolu abdii qaba. Dhugaa yeroo achi jiru sana ni akka kiyyatti osoo beeshaan kun achi galee bakka gaafa dandeenyeen bitanna jechuu ture. Alhamdulillah yatta juuzillee wanni duraan achi jiru asitti amma dhufaa jira isiniin jedha. Eega kana ammoo tuyyuu zirgiiwwan babbareedduu burcuqqoota jechuudha obboleeyyan kiyya siiniiwwan faffaashina tahan laalaa isiniin jechuu barbaadeeti. Laalaa namni barbaadan ajajadhaan isiniin jedha. Gatiin illee gatii madaalawaadha. Ramadaana kana ofii keessanii fi maatii akkuma ofii gammaddan maatii keessanillee gammachiisa. Namni biyya namaa jiru hin gammada hin jechuufi miti jechuudha. Alhamdulillah garuu obboleeyyan kiyya fayyaa qabaatuun gammachuu guddoodha wallaahi. Yeroon hin jechuudha biyya keenya keessatti ayyaanni dhufu gammachuun an garuu yeroo biyya namaa jirutti yaaddoon eega jechuudha. Maaliif osoo maatii kiyya wajjin tahee osoo bakka ana ahlii kiyya wajjin tahee jedhee nama yaaddessaa garuu akkas ta'uu hin qabu. Qooda rabbi namaa qoodee hiree teenna jedhaati of amansiisaa isinillee obboleeyyan tiyya wallaahi isiin tuni kookisiiti jechuudha. Wantoota didiqqoo saambusaa homaafillee hin fayyaddi jechuu kookisii qofa osoo hin taane qorsoo isaanii xixiqqoo ta'anii jechuutti jira isinii galee obboleeyyan. Inni akkasii saarvis illee jechuun bifa faashina ta'een kan luka qabu jira kan luka hin qabne jira saarvisii fi rakaboota illee kan itti fayyadaman jechuudha. Inni akkasii kanneen keessa laaltanii maatii keessan gammachiisuu dandeettaniin isiniin jedha. Akkasuma jechuudha warroonni zayitiin gaafataa jirtan immoo zayitiin obboleeyyan adadumaan dabala jechuudha. Duraanuu yoon ramadaana keenyatti dhiyaate maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee dabala jechuudha. Dheengadda tana jechuudha obboleetti teena takka gaafa san 2,000 jira hagasitti 100 dabale jechuudha. Maaliif meeshaan tokko 100 dabale jechuun nama as keessa jiraatutti baay'ee ulfaata obboleeyyan wallaahi baay'ee ulfaata. Adaduma dadaan yoo dheengadda 50 ammoo bor 100 fi wayi akkas 2,000 fi wayi keessa jira jechuudha. Kazzaa kana waan ta'eef namoonni maatii keessan gammachiisuu barbaadan jala osoo jala hin geenne gammachiisanii bitaa fi isiniin jedha. Ka ofii bitachuu barbaadanillee akkasii kammoo hin barbaanne maan nutti qaaxin jedhinaati viidiyoo kana like share godhaa isiniin jedha. Maaliifuu nama hojjetetu isaa hojiidha waan ta'eef koomentiin keessan ka obboleeyyan kiyyaana alhamdulillahi abdiidha. Rabbiin immoo iyyuu jechuudha isinirra haa jaallatu. Harki keessan karra isin ittiin barreessitan kun ragaa isinii haa ba'u guyyaa qiyaamaa wanni isin barreessitan kun ragaa isinii haa ba'u jedha. Asumaan faarmuuzii laaltanii eeleewwan tuni jechuudha yeroo ramadaanaa keessatti namoota magaalaa keessa jiraatan ta'e hatta kabaadiyaallee hedduu fayyaddi jechuudha obboleeyyan. Bakka kamittuu hin fayyaddi jechuudha. Maaliif ala qofatti osoo hin taane mana keessatti illee namni itti fayyadama jechuudha. Rakkina irratti hatta gorofama afame keessatti illee itti hin bobeeffataniin isiniin jedha. Aarri biyya keenyaan dhabamu bakka aaratitti jechuudha. Innaa akkasii asumaan qorii tanallee keessa isinii buusa yeroo meeshaa aadaa itti fedhii qabdanillee amma birraadha. Heloo nuun jedhaan isiniin jedha. Ajaja keessanii keessummeessuuf qophiidha. Kan dhuftanii fudhachuu barbaadan akkuma kanaan dura dhuftanii barbaadanii akka isin ergamu barbaadan immoo isiniif ergamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya kanatti aansee firaasha babbareedaa firaashni amma adiin lafaa kun obboleeyyan kiyya faashiniidha. Faashinni amma kanarra jira jechuudha. Gosa lamaa kanaan baay'ee uffata jechuudha. Noormaalii dhalleedha. Aansee maggaarrajaa wajjin kana jechuudha. Amma kana namni ajajate uma arabiyaa majlisiin uma garaagarummaa hin qabu jechuudha. Baay'ee bareedaa baay'ee miidhagaa isiniin jedha. Kanneen amma isinitti agarsiise kana argachuu hin dandeettan jechuudha yeroo ammaa kanatti. Akkas obboleeyyan kiyya ana haa iddoo takkanatti tole isinillee akka isinitti tolu abdii qaba. Mee buleen margi kun hoo maashaallah tabaarakarrahman. Sallaa zubaalaa wajjin akkasuma kasooftii wajjin waan isin barbaadan sufuraa nyaatatii fi qabunaa wajjin argama jechuudha. Inni kunillee mootiyyoo gosa biraatiin eesuma akka reefuu san tahee jechuudha bifa lamaani.
baay'ee bareeda baay'ee miidhagaa argachuu hin dandeettaniin isiniin jedha kunillee farshaa lafaa wajjin tiraasii akkanumatti zuliyyaa furdaa lafa afanii eegas isa yoo itti achi hirkatanillee bareedan isiniin jedha biyya arabaa baay'inaan wanta akkanaatitu jira jechuudhaan beeytan namoonni achi jirtan gorfaan dubartootaaf baay'inaan isa kana jechuudha soofaniin taa'u achi. Kanaaf warri biyya keenyallee maaliif biyya hambaa qofatti ilaaltan jedhanii nuu fidanii jiran haa galatoomanii isinillee asumaan itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.